maashaallah rallee viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Akkuma isin argitan kana soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi hedduu namatti tolu jechuudha. Akkuma isin argitan kana kararii lamaanii diimaa bunni jechaadha. Diimaa bifa magaalaatii fi akkasumas silvarii haalaan oriijinaalii ta'ee fi hedduu namatti tolu. Leezariidhaa fi carqiidhaan wal keessa gaafi namoota hedduu yoo barbaanne carqii qofaan dalagachuun dandeenya leezarii irraa hambisnee ittiin eeyyanni dandeettanii soofaan nam sadii haalaan namatti toluu fi hedduu bareedaa ta'e kararii kanallee karariin kun maal jedhama goommanidha miti kararii goommaniitii fi akkasuma kararii diimaa bunniitii fi kararii kun hoo maal jedhama kararii akkana qabadhee sin dhufee jira soofaan kun kan nam sadiiti kan nam sadiinitu kan nam 11 jechuudha yookaan nam 11 kan teessisuudha jechuudha haalaan namatti tola haalaan bareedaadha carqii fi leezariidha wal keessa dalagame isiyoo barbaadan leezarii qofallee godhuu dandeettanii sun fedhe keessanii akkasuma karariin kun kana jechuudha karariin kun maal jedhama bulee samaawii jedhama samaawii kanaan jechuudha akkuma barataan viidiyoo kee kana laayik gochuun seenaati warroonni maatiin afin taane subscribe gochuun maatiin aftaa warroonni mikii maatiif taatan hiriyoota keessatti share godha hamma xumuraatti na wajjin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shamar kafune jalatamtoota fi kabajamtoota ordoftoota Zulaa emisho zirra jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajan ki isin biraazilaatecha haralee viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra akkuma baratame like gochuun seenaati warroonni maatiin afin taane subscribe gochuun maatiin aftaa viidiyoon akkaan babbareedu fi viidiyoon hedduu namatti tolu guyyaa guyyaarraa akka isin dhaqqabu yoo barbaadan jechuudha akkasuma oolmaan babbareedan akka isiniif dhaqqabu yoo barbaadan viidiyoo kana subscribe godhaa isinin jedha warroonni maatiin aftaa tanillee like godha kabajaadhaan isin gaafa akkuma baratame harallee soofaan nam sadii qabadhee isin dhufee jira jechuudha namoonni soofaa barbaadani viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa isin jedha soofaan kun akkuma isin argitan soofaan nam sadiiti kan sadiin iyyuu tokko tokkoon isinitti mul'isa inni kun kan nam 11 teessisu jechuudha warroonni meeshaa biraallee achii barbaadani Zulaa emishoo filannoo keessan ta'uu ni dandeetti isin jedha meeshaa isin barbaadan irraa meeshaa mana keessaa irraa meeshaa fannicheraa guutuu irraa meeshaa akka algaa ta'e qumsaaxinii biffee kitchen kaabineetii firiijii mashina uffata miicuu meeshaa hundumaayyuu jechaadha dannoo keessan Zulaa emishoo gochuu ni dandeettanii gara meeshaa kennatti yoo deebine ammoo soofaan kun inni kun abbaa algaati jechuudha kan algaati isinillee ni beektanii namoonni hedduu jaalatee namoonni hedduu ajajataa jiranii hedduu jaalatanii urga gaafa soofaa kana isinii fideeti majlisa xaalli gootaniirtan majlisa baay'ee gabbuustanii jirtan maaliidhaaf garuu deebii kana ni barbaada sarreedha dhugaadha majlisni baay'ee waddadee jira sababa saniif ta'uu danda'a moo kwaalitiina isaa jaalattanitti isinin jedha kararii lamaan dalagame beektiraasii fi carqii majlisni irra ta'anillee aynata lama jechuudha akkuma isin argitan kana haalaan bareeda yoo barbaadani bakka leezarii kana carqee qofallee godhuu ni dandeettanii haalaan bareeda milaala kararii israasiin kun akkam akka bareedu laalaa isin jedha garuu jechuudha ka irraa bareedo leezariidhaa fi carqeet wal irraa bareeda isin yoo barbaadan carqee qofallee godhuu ni dandeettanii leezarii yoo ta'e haalaan irraa bareeda hedduu namatti tola maashaallaadha kararii warqaamman kunillee kararii haqatuu miti yookaan kararii qunca'uu isaanii miti kararii hojiin hodhame waan ta'eef namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtan filannoo keessan Zulaa emishoo godhaa isinin jedha warroonni Zulaa jaalattan warroonni Zulaa kabajanii fi warroonni Zulaa bakka gaarii akka geettu hawwitanii fi jajjabeessitan hundi keessan isin jaaladhaa isin kabajaa isinin jedha meeshaa akkana babbareedu kana isiniif gadhiisaaraa isinin jedha hedduu namatti tola akkuma isin kabajanii na jaalattanii osoo maatii qabdan osoo fira qabdan osoo abbaa manaa qabdan osoo obboleeyyan qabdan narraan dhuftan anillee qalbii keessan gammachiisuu fi akkasuma qalbii keessan Dekeessan isinii eeguudhaani meeshaa akkana babbareedu kan isiniif baasaa jiru jechuudha meeshaan kun kan ija qofa namatti bareedu osoo hin taane kwaalitiilee isaallee akkasuma isinin jedha soofaan kunniin guutuun isaa boondii irraa dalagama akkuma isin argitan kun inni kun abbaa algaati jechuudha abbaa algaa kana wajjin nam 11 teessisa namoonni hedduun gaafii namoota hundaa jechuudha meetiriin isaa meeqa namoonni jettaniif meetira isaallee isinitti hima jechuudha akkuma isin argitan kana abbaa algaati algaan kun yeroo dadhabnee haararra baafachuu barbaannellee ni rafna jechuudha irra nu raffisa jechuudha akkuma isin argitan hedduu bareedaadha maashaallaadha karariin isaa kun kararii bunni diimaadha jechuudha akkuma isin argitan kararii magaala diimaa jedhama jechuudha diimaa dhiiga sanii miti akkasuma jechuudha kararii warqaamman kunillee irratti hodhamee jira sinin jedha kararii irraa luqqa'u yookaan ammoo gargar bahuu miti sinin jedha carqima wajjin kan dhumatudha sababni isaa
garatti wanta hodhamee jiruuf isinin jedha hordoftoota kiyya haalaan namatti tola haalaan maashaallah bareedaadha namoonni barbaadanii fi namoonni jaalattan karari barbaadaniin isirshut gootanii naaf erguu ni dandeettanii guyyaa irraa jechuudha soofaa kan hedduu gad isiniif dhiisa namoonni hedduun jaalatanii isuma kana ejjataa gatiin isaa meeqa yoo jettaniif 100 fi 1010 jechuudha meeshaan gatiin isaa amma bareeda waan jiruuf namoonni achi barbaadanii dafa ajajadhaa isinin jedha warroonni booda galtaniif illee maatii keessan bira illee kaayattan ni dandeettanii ittaansee kararii goommanii kana jechuudha lammaffaa irratti kan hojjadhe kanama sadiitti viidiyoo garagaraatti tokko waraabuurra jedhe walirra isiniif waraabi'anii karariin goommanii kunirree kararii hedduu bareeduu fi kararii hedduu namatti tolu jechuudha hordoftoota kiyya isin jaaladhaa isinin jedhee jira akkuma isin argitan kana kararii goommanii kanallee jechuudha goommaniidhaa fi bunni wal keessa jechuudha bunni qajeelaa bunni bifa gurraacha san isa san jechuudha akkuma isin argitan kana abbaa algaa isin jedhee jira algaan isaa kuni hedduu namatti tola keessumaan jechuudha adda godhee kabareechisu soofaa kana jechuudha maalidha beektanii algaa kana jechuudha cina algaa kana hinjira soofaan nama jaateessisuullee hinjira akkasuma kan nama 8 kan nama 9 hinjira garuu isuma kanatu adda godhee isa tolcha jechuudha asitti hedduu bareeda jechuudha maashaallaadha isinitti mul'isaa koottaa na wajjin isin jedha akkuma isin argitan kana dalga isaa irratti dizaayiniin isaa kan isin argitan kanatti bareedee tolfamee jira jechuudha maashaallaa hedduu namatti tola kwaalitiidhaallee kwaalitiin isaa hoomata akka shakkii takka hin qabu isin jedhu hordoftoota kiyya as biratti illee nooti jallisaallee muka akkasuma bishaan garaagaraallee yoo kan lafatti jigu ta'e jala isaa hin seenu sababni isaa waan orrarra'ee jiruuf jechuudha dizaayinii isaallee akkuma isin argitan kana jira kararii isaa kana yoo hin feene kararii barbaadaniin ergachuu ni dandeettan isin jedha carqii hajamtanii carqii isin barbaadanis ni dalagama lakki leezara hin barbaadnu carqii qofaan akka nu xumuroon barbaadna namoonni jettanillee hin jirtanii namoonni akkas jettanillee hin jirtanii namoota saniif akkas jechuudha kun addaan baha bakkee algaa sunittillee addaan baha bakkee kanattillee addaan baha namoonni tokko waan akkanatti jiru seetanii asittillee addaan baha asittillee addaan baha koornariidha inni kun jechuudha asirraa kaasee hangasitti koornariidha jechuudha inni kun akkasiniif galu barbaadete jechuudha asirraa kaasee hangasitti koornariidha asinillee kunillee addaan baha bakka meeqa addaan baha bakka 1 bakka 2 bakka 3 bakka 4 bakka 5 bakka jahamo meeqa taddabaha beeftiraas meeqa qabaatan beeftiraas torba qabeechuudha beeftiraasin isaa kun carqi leezariidhaan wal keessa dalagamee jira akkuma isin argitan kana maashaallah hedduu namatti tola leezarii fi carqiidhaan wal keessa dalagamee jira jechuudha hordoftoota kiyya namoonni barbaadanii fi namoonni meeshaa kana barbaadan hajamtan ajajachuu ni dandeettanii gatiin isaa birrii 100 fi 10 jechuudha namni inni teessisu nama 11 jechuudha meetiriin isaa meeqa hojjetan meetira 9 jechuudha inni kun akkanatti walirratti hodhamee jira waan ta'eef adda hin bahu ninjeda meetirri isaatti kikkilanyaan jechuudha meetira 1-2 jedhanii kamatti arsan meetira 9 jechuudha garuu namni inni teessisu nam 11 ol teessisa jechuudha namni tokko meetira tokko guutuu taa'ee hin fixu sababa sanii fi akkisa santu walitti deebi'ee nam 11 teessisa jechuudha meetiriin isaatti kikkilanyaan meetira 9 namoonni hedduun gaafiitti ta'ee manni saaloonni kiya bal'aadha saaloonni kiya guddaadha inni kun naaf gahaa namoonni jedhaa turtanillee jirtanii inni kun meetira 9 mana nam kamitiifuu ni ta'a jechuudha soofaadha sila ta'ee fi akka majlisa san guutuu asin hagasiititti cufuu qabaa hin jedhamu ittaansee isa kana jechuudha inni kun bifa kireemii fi bifa samaawii wal keessa hojjetameera inni kunillee kan nam 11ti leezarii fi carqiidhaan wal keessa dalagame akkam akka bareedu laalame kararii kanniin keessa isin kam jaalattan kamtu isinitti tole koomentii irratti naaf barreessa kararii kanniin keessa kam akka bareedu ani kan jaaladhe bifa samaawii kana hedduu jaaladhe ittaansee bifa bunni san jechuudha an hundaa hin jaaladha garuu keessumaayyuu kanatti tole keessumaayyuu kanatti bareede bifa samaayii kana isinillee keessan kam tokko isinitti tolee fi kam akka jaalattan koomentii irratti naa barreessaa kana qofaa miti soofaa hedduu ajaja hedduu naaf baheetu jira ka isiniif viidiyoo hin waraabini kaas jiru kanniin akkanatti guutuu isiniif hin waraabne soofaa hedduu qaba isallee ittaansee inshallah viidiyoo taanuratti isiniif waraaba jechuudha waraabbiin baay'ee naaf hin mijanne guyyaa akkas waraaba gadhisuun sababni meeshaa namaa bitaa gadiin taa'u biizidha sababa saniif isinin jedha hordoftoota kiyya akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba waan hagammaan dhaggeeffattaniif isin galateeffadha isin jaaladha haan hagammaan dhaggeeffattaniif galatoomaa isin jedha namoonni meeshaa jechuu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa kiyya kinoo asirra jira isa kanaan argachuu dandeettanii biyyuma hundumaayyuu naannoo oromiyaa guddummaan nu geessin